sana giddu galeessa godhannee biyyattii kana gara fuulduraatti hatarkaanfachiifnu. Ummata kana jireenya isaa fooyyessinu. Ilaalchi kanaa ala ta'e faallaa kanaa ta'an biyya kanas ummata kanas hin fayyadu. Misooma kanas gara fuulduraatti hin ariifachiisu, hin tarkaanfachiisu. Kanaaf namni ilaalcha dogoggoraa adda addaatiin ejjennoon taane qabatu. Ilaalcha namoonni yookaan immoo humni adda addaa itti fayyadamuudhaaf dhaadannoo jarri kaasan kanaan kan dogoggoru hundu dhaabbatee ilaaluutu sirra jiraata. Yoo ummataaf ta'e, yoo faayidaa ummataatiif ta'e dhimma jedhudha kan hin kaasuu barbaadu. Tole keessattuu obbo Abdulaaziz inni sonni dabaltan hamma giddugaleessi kan godhate ummata ta'etti faayidaa ummataa ta'etti hamma dhimma daangaa waliin qabannetti dhimma lammummaatii waliin waliin qabsiisuun maaliif barbaachise? Yaanni kun maaf ka'uu barbaachise? Waa lama kan kaafte baay'ee barbaachisaadha. Yaadnis kan irratti kennamuu qabu. Kan obbo Kumaanis balti deemedha. Tokko adeemsichi maal fakkaata ture? Karaan inni itti gaggeeffamaa ture hirmaannaan dhoksaa ka jedhu sun wal cinaa qabnee ilaaluudha. Lammaffaan immoo maaliif akkaataa kanatti maal ilaaluun barbaachisaadha. Adeemsicha irratti egaa mootummaan kun kan beekamu mootummaa ummataati. Mootummaa ummataa kaayyoon isaatis fayyadamummaanis mirkanaa'uun kan barbaadu ummataaf guddina ummataatiif hirmaannaa ummataatiin kan beekamu. Dhimmoota hunda irratti waan gaarii ta'es waan gadhee ta'e irrattis mootummaa ummatatti dhiyaatee mari'atee yaada ummataa fudhatee hojii irra oolchuudha mootummaan kun. Amala kanaan kan beekamu. Kanaaf as ga'ee sababni dhimma kana dhoksaatti taasisuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Adeemsa isaa eeggatee deeme wanti hundumtu amma qophiidha kan taasifamaa jiru. Hojii waajjiraa yookiinis office work kana kan hojjetamaa jiru. Ragaa walitti qindeessuudha kan hojjetamaa jiru. Ogeessota kan hojjechaa jirani. Sadarkaa marii ummataarra kan gaggeeffamaa jiru amma. Waltajjiiwwan garaagaraa ummanni hubannoo akka argatu taasifamaati kan jiru. Inni kun cimee kan itti fufuta. Yeroo mariin ummataa itti jalqabameerra kan jiru amma. Karooraan qabamee itti deemamaa jira. Sadarkaa hooggansaa fi sadarkaa ogeessotaati kan hojiin hojjetamaa ture kanan dura. Qophii waan ta'eef, haal duree waan ta'eef. Kanaaf sadarkaa isaa eeggatee hamma caffee fi manneen marii kanaatti kan deemamu ta'a jechaadha. Adeemsarra jira. Dhimmi murtaa'ee hojiitti galamees hin jiru. Master plaaniin hojiirra ooleetti kan kaasaa. Lammaffaa immoo waa'ee gurgurtaa lafaatii miti akkuma jedhan. Waa'ee jiru. Inni biraa maaliif akkaataa kanaan ka'a? Maaliif yeroo kana immoo ka'a ka jedhu san laaluun barbaachisaadha. Gaaffiin yoo kan ka'u ta'e hojii master plaanii amma Finfinneen fi naannoon keenya waliin hojjechaa jiru kana kanaan dura maaliif akkasitti hojjechuu dhabne? Caalmaatti uummanni keenya qophii master plaanii kanarra misooma qindaa'aarra akkamitti fayyadamuu danda'a? Kana maaliif hin goone ka jedhudha kan dhiibee dhufuun dura ture. Dhuguma fayyadamummaa uummataa sun yaadamee otoo ta'e amma faallaa saniiti kan ta'aa jiru. Dhimmi kun haaraa miti akkuma obbo Kumaan kaase. Uummanni keenya yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa isaa guutummaan guututti misooma irratti taasiseeti kan hojjechaa jiru. Waan jiruuf guddachaa waan jiruuf biyyi guddachaa waan jirtuuf miliyoona 8 oliitu hojii misooma baadiyyaa irratti bobbahee jira yeroo ammaa kana. Sadarkaa kanatti uummata miliyoona kana hunda sochoosuu danda'uun ummanni kun yootti amanee imaammataa fi tarsiimoo mootummaan kun baasee itti deemaa jiru. Hooggansa kanatti amaneeti kan hojiin kun hojjetamaa jiru. Gurran kennuuf dhimma akkasii kanaaf ummanni keenya. Dargaggoota miliyoona 2.4 ta'an namoonni hojii barbaadan carraan uumamaafiiti kan jiru yeroo ammaa kana akka fayyadamaa ta'an. Hojii misoomaa kan biraattis jechaadha. Kanaaf xiyyeeffannaan isaa, qalbiin isaa, gurri isaa hundumtuu misoomaaf itti. Mootummaan keenyaas kan godhee hojjechaa jiru.
xiyyeeffannaa kan akkamitti dabsinee gara gufuu misoomaa gochuu dandeenyaa ka jedhudha akkuma kanaan dura hojjechaa turan ammaas kan gochaa jiran isa kan tarii ajandaan kun qalbii namaa seenee sochii fi qabsoo hiyyummaa seenaa taasisuuf geeffamaa jiru kan dandeenyaa ka jedhu kan dhaaf kun kan ta'aa jiru malee dhugaan jiru kanuma ibsaa turre suni misooma ariifachiisuudha hiyyummaa seenaa taasisuudha mul'ata keenya dhugoomsuudha waa'een maaster pilaanii kana kanaaf tokko humnoota kanarraa wanti biraa kan eegnus hin jiru kanuma baratame ammaas taanaan faallaa kanaa yoo ta'e malee kana deeggaranii lammaffaan maaliif yeroo kanaa ka jedhu san immoo laaluun barbaachisaadha gama tokkoon yeroon kun yeroo misoomni sadarkaa olaanaatti cimee ittiin gaggeeffamaa jirudha akka biyyattis akka naannoo keenyaattis karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii sadarkaa olaanaatti akka milkaa'u gochuudhaaf bara isa xumuraarra geenyeeti kan jiru qophiin karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii waggoottan itti aanu qophaa'aati kan jiru waggoota muraasa keessatti hiyyummaa seenaa taasisuun keenya uumaa shakkiin hin jiru lammaffaan immoo yeroon kun miirri isaatii fi qilleensi isaa waa'ee filannooti akkuma beekamu bara 2007 keessatti gara xumuraatti filannoon ni gaggeeffama yeroo kana keessatti humnoonni garaagaraa kun ajandaawwan akkasiisan fiduun isaanii wanta haaraa miti wanta nama dinqisiisuu miti wanni baay'ee namatti tolu garuu uummanni keenya dhimma kanaaf gurra isaa kennee hordofaa jiru hojii isaa irratti kan xiyyeeffatee deemaa jiru uummanni miliyoona 8 ol ta'u kan jedhu hojii misooma baadiyyaa qofa irratti uummanni karaa wal fakkaatis hojii misoomaati kan jiru jechaadha jireenya isaa jijjiiruudhaaf kan hojjechaa jiru wanti nama dhibu tokko tokko namoonni waa'ee maaster pilaanii qindaa'aa kana kaasan namoota biyya alaa jiraatan jedhamu achi ta'anii abidda qabsiisuu warra barbaadan biyyoota fakkeenya duratti kaasaa turre san magaalota biraatis jechaadha keessa jiran sun akkasitti guddatanii uummanni kan irraa fayyadamaa jiru akkamitti akka ta'e yookiin beekanii yookiin immoo baruun barbaadanii yookiin immoo hin hubatanii namoota akkasiiti kan waan kana afarsaa jiran rakkoo san fidanii uummata keessa akka galu waan barbaadaniif malee dhimmi kun dhimma haaraa ta'eetis miti dhimma ajandaa ta'uus danda'u akka hin taane ni beekan kanaaf humni jeequmsaa humni farra misoomaa ta'e yeroo hunda ajandoota akkasii barbaadanii deemuun isaanii wanta nama dinqisiisuu miti waanuma eeggamu jechuudhaaf wanni gaariin mootummaan keenyaas uummanni keenyaas xiyyeeffannaa isaa guutuu hojii misoomaa irratti hojii ijaarsa sirna dimokiraasii irratti bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetamaa waan jiruuf olola iddoo qabu miti. Marii keenya karaa goolabuutti deemnaa meetu keessattuu waliin wal qabatee hojii rumaachuudhaaf yaadota dogongoraa irraa illee deebi'uudhaaf hubannoo gabbisuu irratti maaltu hojjetamuu qaba jettu wanni akka mootummaatti hootti deemamaa jiru maal fakkaata obbo Abdulaaziz? Egaa kan jalqabaa hojii misoomaa jalqabne kana cimsinee itti fufuudha. bulchiinsa gaarii mirkaneessuudhaaf hojii gaggeeffamaa jiru sadarkaa olaanaatti akka milkaa'an gochuudha. Inni lammaffaa dhimma kanarratti ta'ee jedhee kan ololaa farsu rakkoo uumuuf kan socho'u jira. Kun dhimma ejjennoo isaanii dhimma gita dhaabbatanii fi waan ta'eef achirratti wanti gochuu dandeenyu hin jiru. Namoota muraasaa fi humna jeequmsaati kan olola kana farsu isaan karaa jalqabanii deemuu ni danda'an. Garuu immoo dhimma kanarratti rakkoon hubannoo jiraachuu danda'a. Dhimmoota ibsaa turre kana dhimmoota kaasaa jirru kanarratti namoonni hin hubanne yookiin odeeffannoo hin qabne jiraachuu akka danda'an uumaa shakkiin hin jiru. Kanaaf dhimma hubannoo kana cimsuu yeroo itti aanutti ni hojjanna jennee karooris qabamee itti deemamaati kan jiru. Maaster pilaanii qindaa'aa kanarratti mariin uummataa jalqabamee jira. Karaa baay'ee cimina qabuun yeroof karoori keenya kan waan agarsiisu milkaa'inii deemna jechaadha. Uummata bal'inaan bakka hundatti mariisisuu keenya cimsineeti kan itti deemnu hubachiisuu itti fufna. Sanatti aanee maaster pilaanii qindaa'aan kun caffeet mirkanaa'uudha.
akkaataatti hojiirra oolu irratti kan ilaalamu ta'a. Wanti faayidaa hin qabne yoo jiraate kan ittiin sirraa'u, wanti immoo caalmaatti bu'aa fiduu danda'u kan misooma waliinii kana keessatti yaadni daddabalamee itti kennamudha. Xumurri isaa maaster pilaaniin kun hojii qabatamaatti kan galu yeroo caffee naannoo Oromiyaatii fi mana marii Finfinneetti deemee mirkanaa'u ta'a. Kanaaf hammasitti deema jechaadha. Faayidaan qabu jedhamnaan achumatti kan hafu ta'a. Nu fayyan immoo itti amanamnaan hojiirra oolaa kan jedhu. Finfinneen ka'ee kan pilaana waliin qopheessine fi kan naannoon keenya qooddate, magaalonni keenya qooddatan kan dhufee hojiirra oolchuun hin jiraatu. Karaa wal fakkaatuun bulchiinsi mootummaa naannoo pilaana waliin fiirran oolchu jedhee deemee hojiirra haalli itti oolchu hin jiraatu jechaadha. Hundumtuu karoora ofii isaati kan hojiirra oolchu. Bulchiinsa isaatiin kan hojiirra oolchu. Tariitii adeemsa keessa akkaataan hojiirra oolmaasaa maal fakkaata ture? Kallattii keenya saniin maa jiraa jedhanii ilaaluun sun itti fufa jechaadha. Akkuma hojii misooma kaanii itti dhufnee mari'achaa kallattii kaa'ee deemnutti adeemsa sanii kan hordofnu. Egaa yeroon itti aanu kana ta'a. Dhimma hubannoo uumuu, mariisisuu ta'a. Dhimmi guddaan garuu wantoota kaka'an kanaaf olola humnoonni diinaa, humnoonni farra nageenyaa, farra misoomaa ta'an kun hafarsan kanaaf gurra kennuu dhabudha. Wanta fooyyee ta'ee, wanta ummata gargaaru gonkumaa'u seenaa isaanii kan kanaan dura keessattis fidanii ummata akka fayyadamu godhanii hin beekan. Harka abidda qabachuudha kan barbaadan. Dhimma kanaaf yoomiyyuu taanaan gurran kennuuf uummanni keenya kan isa kana cimsee itti fufutu irra jiraata. Hubannoo irratti hanqinni jiraannaan, wanti ilaalamuu qabu jiraannaan mootummaanis kana ni ilaala. Waltajjiiwwan gara fuulduraatti uumnu kana irrattis bal'inaan kan ilaalamu ta'a. Kanaaf kun sababa hojiiwwan misoomaa, hojii bulchiinsa gaarii mirkaneessuu gufuutti ta'u gonkumaa'u jiraachuun irra hin jiraatu kan jedhu kan ejjennoo mootummaa keenyaati. Uummanni keenyas ejjennoo kana kan qabu. Mootummaa naannoo caasaa keessatti, ogeessa keessatti amma immoo adeemsuma jiru yoo maaster pilaanichi illee xumuramuu baate adeemsuma jiru uummata biratti marachiisuu kan jalqabneef humnoota mormitootaa fedhii keenyuuf miti. Tokkoffaa isa lammaffaa olola jarrii, olola dharaa, olola haqan taane, olola madaalliin kaabne jarrii afarsaa oolan duukaa deemnees deebii kennuuf miti. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaas bulchiisi Finfinnees hojii mataa isaanii qabu. Hojiin isaanii karoora qabatan galmaan ga'udha. Karooraaf guddinaaf tiraansfoormeeshinii galmaan ga'u, karoora ga'u. Karoora kana galmaan ga'anii jireenya guddina ariifachiisuu, misooma saffisiisuu. Xiyyeeffannaan bulchiisota lamaanii kana. Ibsinii fi hojiin maree immoo hojiin miidiyaa adda addaa kan barbaachisuuf namoota tarii hubannoo dhabanii, namoota goggoranii ilaalchan taaneef gocha keessa galan maree godha hubannoo argatanii kanarraa kaanee yeroo laallu amma gara xumuraatti deema waan jirruuf kaayyoo isaa irratti namni hojii kana keessa turre, namoonni hojii kana geggeessaa jirruuf geggeessaa turre kaayyoo isaa maal akka ta'e ibsineerra. Isaa misuudhaan jiire fooyyessu. Kaayyoon isaa adeemsa kanaan dura karooraan ala hoggansa sirriidhaan ala adeemaa tureef uummata kanarraa miidhame sana miidhaa sana keessaa baasu. Asirratti kaayyoo isaa irratti jiraate kan hubachuutu sarara jiraataadha tokkoffaa. Lammaffaa adeemsi isaa ifaaf dimookiraasawa. Adeemsi isaa qaamoti uummatii akka isa bulchuu sagalee kennee fi hundeesse chiiftuu naannoo Oromiyaa jireenya uummatichaa, guddina uummatichaa ariifachiisuudhaaf karoora in gargaara jedhan ifaaf ifatti baasaniif itti deemaa jiru maaster pilaanichi qaama karoora kanaati.
Kanammoo sadarkaadhaan lafaaf sadarkaa itti mari'atamuu qabatti immoo mari'achiisaa deeman. Kanaaf ifatti kan gaggeeffamuu danda'u ariifachi lafaaf bulchiisaan walitti hidhanii ilaaluudha. Kun immoo waa'ee lafaa, waa'ee daangaa, waa'ee bulchiisaa wanti ka'e hin jiru. Kun olola ka'umsa hin qabne ofinnees miti hubannoo dhabuu dhumarratti hojiirra oolmaansaa isas ifa gooneerra. Hojiirra oolmaansaa akkaataan itti hojiirra ooleef caffeen. Bulchiisni lachuu nu fayyada yoo jedhan hojiirra oolchuu jechuudha. Bulchiisni mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa hin fayyadu. Bulchiisni Finfinnee lachuu. Amantaan koo garuu ani ololli fedhees yoo afarsan ilaalchi dogoggoran adda addaa soo uumame uummati mirga isaatiif faayidaa isaa irratti yeroo inni dogoggoru argee hin beeku. Tarii dogoggoraa qabata. Uummanni Oromoo naannoo Finfinnee magaala naannoo Finfinnee keessa jiraatu shakkii tokko illee hin qabu. Guddina isaa pilaanii ariifachiisu waan ta'eef, jireenya isaa kan fooyyessu waan ta'eef, hiyyumaa boodattafiisa keessaa waan isa baasu waan ta'eef akka inni deeggaru shakkii tokko. Maaster pilaaniin kun uummata keenya fooyyessuu keessatti guddina ariifachiisaa fiduu keessatti mul'ata keenya galmaan ga'uu keessatti hojii seenaa qabeessaa ejjennoo jedhu qabna. Kan ammoo uummata Oromoo akka doggoru akka deeggaru shakkii tokko illee hin qabu. Kabajamoo obbo Kumaadhan Maqsaa ministeera gorsaa dhimma qorannoo fi qo'annoo imaammata muummicha ministeeraatii fi miseensa boordii waajjira pilaanii misooma qindaa'aa Finfinnee fi naannoo ishii godina addaa Oromiyaa. Kabajamoo obbo Abdulaaziz Mahammad itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa hoogganaa biiroo siviil sarviisii fi bulchiinsa gaarii Oromiyaa akkasumas itti aanaa walitti qabaa boordii waajjira pilaanii misooma qindaa'aa Finfinnee fi